Ililililil Urmaateen teenya naa maraatti waan nagooti ni beeyta egaa harka duutu banneeyite ililmee summiitiin na dirtee lafa na darbite jaarsa keenya dirtee siifi caalan dokantaan san siifi jawaatee alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin siraa kabale gaamma meemma gaa akkami rabbiin akkana hunda qaba gaa yaa boo rabbiin anuma gammachiise siifin dhufaa'us siifin dhufaanilleen yoon dhufee maraatuu teessan gubbat sinii daane ammaan ijaa sirraa baa'u amma ijaa sirraa baa'uun qaba dirqama dhageesse furmaatee baanan furmaatee maali mati ay furmaate Allah yaa rabbeeti rabbiif galanisi haa ga'u barati bakka ittiin qixxaattu qabdu bar yaa rabbeeti galani kee kun miskiina bira dhaabbata abbaa miskiinaati biratti duraanuu akkasitti afarsaa irra deemtee gubbaa sirbitee nyaata malee dhugaatii malee baati meeqa akkasi bar hidhaa keessee bar afarsaa akkas gootee bar arra bakka jirtuuf yaada dhugaa qumaamaa keessa deemtee saree duutuu nyaachaa jirta bararra harki abbaaf haa galuu jaan dhageesse alhamdulillahi rabbil alamin Sheekhan atis teetirraa ka'e ani asiin jira laal biyya isin jirtan tanaan jira ani kun afarsaadha nan beeytu maaltu furmaatee bira si keessatti sheekha mataa qulfii sheekha maali miti hojii furmaatee biraa qabda maaltu furmaatee fayyisisin jee yaa doqonta siifin dhufaatis
Nida warri formaatee keessa jirtan jinni formaatee keessa jirtan takkallee nu keessaan beena keessuma tattaa mataa sii kan hunda naa oogisa yaa'u likkitti itti naashida jinnoonni gartee formaatee irraa qabdan kun galatooma hedduu takka gartee miti warri kana shiitu jirtan sana hedduu takka wallaan naa galatoomaan isin jaa jinnoonni formaatee keessa jirtan sana hojii babbareedduu jirtanii itti jabaadha haala gaarii jetta wallaahi isin jinnoota silaa telefoona keessan qabaadha isiniifin bilbila tureewu. Jabaadha likkitti lafa naarigaadha laal qumaamaa hunda ganaa laal harraageessa hunda akka nyaattu godha lukkuu duute affaadaa ijoollee hunda akka isin nyaattu naa godha. Tuttuu deemtee dhagaa atis jinnoonni isii irraa kutee si dhufu taateetu fuuti nagee furmaateen fayyisettee daaraa fi godin gattaa'e teetiifuu si dhufuu jiraatan ammallee si dhufan sittiin erga jinnoota dhageesse atis daaraa si ooluu ta'an jawaate hanga akkasi garaana gubdanii gartee qaama kiyya hunda kukkuttanii gartee miti akka malee nagootan gartee mi jireenya kiyya hunda harkaa balleessitanii qabeenya kiyya hunda harkaa balleessitan san atis jinniin akkana gartee furmaatee dhuftee tuni rabbi naa galatoomu kanii fi jara kanaa kana qabu harkisaa bal'aadha akkanatti aarana baase amma jawaadee siin naafe siifi caala firiilleen bahe dura firiin silaa gaafa san nan tuyne jawaadee furmaatee caala isin hanga kana taa kennee jira gaa furmaatee irraa alhamdulillah rabbil aalamiin jawaade siin naafe ati faan akkam si goona seeteeti gaa akka si goonuun gaafatin. Maamme shoodde hojii tana keessaa beeti jara kana jalan deemii fitinaan jara kanaa sin qaqqabin maamme shoodde jara kana jalaa bee furmaateedhaan fayyisattee sheekaanis hin deddeemin ati sheekana jinnii teenya sitti ergina jinniin gartee furmaateedhaa tun xixiqqoodha jinnii gurguddoo isinitti ergina warri sheekeettanii haatan maammeeti isin jaaladhaa bee keessa atillee fatee haa keessaa dhaabbadhu. Fatihaa keessaa dhaabbadhu siin jaadira dhaamsaan ansiikaa kana sagalee kiyya yuutuba kiyya kana dhageeffadhu yoo warri nagee feetan furmaatee biran deddeebina hojii siin nyaachuu jirti waan duraan dalagataa turte nyaachuu jirti waan ta'eef biran behinaadhaa biraa baafadhaan isiniin jaa.
السلام عليكم ورتفتوني خيا الرقم مديد جلجوتا كان قمدي فرماتي ربي نكونو كان ناقولي قمتشو ونكن كمنيتو نتلا قاما الحمد لله تكناتي نستنجا قاي واني سنة قوتي سنندنو كبو كبدني تقول لينو ولا لا في النبض نجاتشو بديتي أنا الرا warrika khiyya gammadu oo jiraate kana keessatti aroo jiraates qomantii dhaaneen adda isin baasa waan isin taatan garuu namni asirra dhaamsa dhaamuuf baarii fi batiya maamme as keessa dhaabbada jarri kun waan akka malee godhanii waan jiraniif asirratti isin dhaabbachuu qabdanii isin jaawjii jara kana keessa dhaabbada jarri kun jara miti waan isaan hidhanii na godhan anumaatu beeka ibidda marra bu'ee gubaan ta'eef takkanaatiin sinjaa akkana ta'uu kana keessatti ifaa yaadattu ana miskiina kan akkas godhuu turte waan ta'eef takkanaa sinjaa galatoomaadha nagaa naa jiraadha hangaaf viidiyoo ta'an walitti deebinutti.